أنا والله أنت My mom and I يوم تاريخ جلالة كان يوم جلالة بكم من بيت وجه. مامي نانجي شو سنتين مامي ينانو غيره هم بطلك. أنا بيهو بيها مسافراوي. وجين جاندو نمسيا ددو غوتوكوليتا دوخونا لالدو والبوسي فتنا تي جيرو سلام. والله بالله جالتو بينا قطيتي. والله نان جال لكن مجاك سني مراتي جاني شرطة والله قويا قرتي mana na idanin ka wallahi lazim maalish ga dubachundo saabina matana ko jira mata ma su duk sare mana ku is mu gubban bulayon Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattu takheenyaaran tana sagantaa qormaata jaalala gama YouTube'aatiin deebinee isinii dhufnee jira. Arragaa keessummaa addaa takkaan na biratti erkama. Nama kanaanis waliin isin barsiisa waa hedduu takkaa jira. Akkasiin sheer godhaa isiniin jecha mee maammeen eenyu? Maammee jechuun Oromoodha maammeen. Tokko faduraati. Egaa maammeen eenyu jettee akkuma gartee uummanni miidiyaa na beeku. Baay'inaan namni beeku maqaa kiyya maammee jookar jechuudhaan hin beekama. Akkasumas kan itti argamnu bireedawaa maammeen hojii irratti argamnu qindeessaa. Maammeen kan dhalatee guddate eessatti? Kaniin dhaladhee guddadhee biyya Soomaalee kanatti. Kaniin dhaladhee guddadhee biyya Soomaalee kanatti garuu ammaan tana kunoo bireedaadhaan jiraachaa jira. Takkaraanis hin jaa. Okay, maammeen jaalatee ni beeka? Wallahi billahi jaalatuu bira quteeti. Wallahi naan jaalle keessa mucaa keessanni maraatee jaanii sharata wallahi guyyaa gartee mana na hidhaniin qaba wallahi laazim. Jaalatamtee tooni beekta? Wallahi niin beekee. Garuu beekta namni kun hanqabu fiidaan beeku gaa'is waan takka waan hunda keessa ajaa'iba irratti nama tokko akka ajaa'ibaa si jaalatu tokko yeroo inni si jaalatu sanitti ati hin jaalatu guyyaa inni si biraa hote wallahi miyaan isaas gartee si dhageemte asii dura mudannoo takkaan na mudate nama takka micoo takkaati biyya keessa hin jirtu biyya ormaa jirti namsa namni hedduun dhiyaatee akka haadhaa fi abbaadhaan haa ta'ee ture bakka kanaas osuma gartee tattaa'u jiruuti micoo san fardeessuu gartee dhiisee jechuudha maaliif fardeessuu dhiise waan isiin tun hizaaba ala kana jaalatu waan hin argee jechuudha kanaafuu kamiin teesseeta booda keessa micoo sana ammaan tanaa asirraa salaam jaalisiiniif beeti booda keessa isii sanis ana dhiiftee duba saahiba kiyya yeroo dalaa kulli haali wallahi laazim wallahi saahiba kiyya turuu kan wajjin gartee naaf inni bakka takka ciifnee gartee wajjin nyaachaa mana takka wajjin galu turre isa saniitu warraan tara fuula jira rabbi waliis naa bara kuusuun sin hinjaa gaa'iti kana eegas booda maal harkanii beektaa eega isaan san wal fuudhii booda natti dhageemte wallahi ilaa agaan mantanaa suuraan isiidhaa bilbila kiyya keessa hin jirti wallahi isin ittiin kijibu gaa isin galee kanaafuu nama takka kan isin jaalatu gisa agartan akka kiyyaa kanatti sheenaa isinitti nafini qabadhaa jabeeffadhaan isin hinjaa. Waan hedduu bareedaati gorsa hedduullee keessaa qabdi. Okay, haga ammaatti namoota gaafii jaalalaa dhiyeessiteef ni yaadatta? Niin beekee takkaa jira tarabbi fuudhota kataa nadishi takka. Dhiyeessitee bitu. Garuu qabaraan jettee garuu eegaan gartee ani san firaa dhiisee booda jette gaafa san gartee jaalalleedhaan qaba ammaan tana walii ganna qannaan jette ani zaayisii walii ganna qannaan jette sonni jaalallee biraatiin godhee jira na buutee jirti. Okay, shamarran meeqaa gaafii jaalalaa si dhiyeesse mee ni yaadatta? Wallahi sababa kiyya ni heddummaata. Baay'eedha wallahi zaabee hin fitu. Akkasuma platformii TikTokiin immoo Facebookaan immoo eessaan kan si dhiyaate? Moo offline lafarraan? Miti. TikTok irraani isaa baala baay'isa. TikTok irraani? Hinaafa akkamiin ilaaltameeti? Hinaafa waan bareedu dha qaboo nama hin beekne nama gartee gadomaa yoo ta'e malee hinaafa jechuun ammaan dhalaa takka tanaaf hin hinaafne wallahi billahi hin jaaladhu maaliif kan jettu yoo taate an mataa kiyyaaf nama tokko kan hin jaallu tokko dhunkaan nama biraa ofirraa dhiisi saahiba kiyya kan na wajjin jiru yoo isa saniif akka malee fuula kannitee akka malee isa kanatti dhiyaatte ni hinaafa dhugaa siiba maaliif hin hinaafa waan isi san jaaladhuuf jechuudha nama takka gartee naaf hin naafne na jaalata jeetu yaadu kan laa kulli akkanan beekutti gaa. Okay, jireenya feemasummaa kanaa fi
akkaataa itti hawaasummaa jaalalaa kana jechuudha. Mee akkamitti ibsita? Awa baga gaafatan akkuma nama gaafatan dhabee awa rakkina guddaadhaan irra jira. Wanti kun amma namatti sooshaal miidiyaa kana keessa mul'ata qabu. Magaalaa keessa faansi qabanii fi shamarran kun footoon hojii keessa hin jaani. Isaan waan biraatiin miti si dinqisiifachuudhaa fi jaalala siif qabanii fi suuraan hojjetee siin jaanii viidiyoon hojii waraabaa siin jaan. Kana suuraa tana wajjiniin ka'a. Bilbila xiyyaa miti. Bilbila isiitii wajjiniin ka'a inni qottee jechuudha. Eega qottee booda isiintu suuraa tana poost goote. Rakkinni guddaan bakka tarraa dhufu maali? Ani jaalallee hin qaba. Nama gartee waa jaalatee jiru. Jaalallee tiyyatuun suuraa sana garti. Ganaa isiin san maal seeti anaa kanaan hin amantuu jechuudha. Maal seeti akkuma waan hin tadeemtu gubbaan ba'u yookaan hoo jaalallu. Hunda akka waan hin janaajanuuf siitan fakkaata jechuudha. Rakkinni guddaan bakka san. Akkumaan gartee dachii rabbiitan haasawaa deemu bakka arabeetti godha. Nan amantu bakka jaalalleen tiyya. Rakkinni guddaa feemasummaan qaban kana. Okay. Egaa amma akkanii fi beektonni tokko jiru akkasuma namoonni jaalatanii beekanis akka jaanitti gaa. Qabeenyi guddaan namni addunyaa kanarraa qabu jaalalaa jaan. Ati mee waan kana akkamiin ilaalta? Qabeenyi guddaan namuu laalbeeta sammuu isaatuun garagara. An qabeenya guddaan addunyaa tanaa niin qabaa jee abdadhu rabbi naaf haadhiisuu ummaatiyya. Akkasuma hoo lammaffaa jaalalleetiyyaa jechuudha. Maaliif jee namni hundi akkatti yaada ani garuu akka xiyyaatti tokkoffaan haadhaan jaa lammaffaa jaalala godhetiin jira. Okay, jaalala hoo mee hawaasa si daawwachaa jiru kanaaf akkam jettee ibsite jaalaluma tanaa? Jaalala gabaabaa waan hin jeesin ibsu tokkoffaa duraatiif nama gartee namni san si amanamuu dura ati nama sanii amanami inni akka fadhaas godhu isin galee jira miti maaliifi laal gafuun durni turtii jaan garuu taammaa ture harka irratti waan jaamaata akka ni beektan jeeti yaada ifumaaf namaaf amanamaadha nama takka yoo jaalatan akka gartee inni if jaalatee si jaalachuu bira kutee if jaalatu nama kana godhuu qabu si jechuudha akkaan gartee yaadutti akkana jeetiin dabarsa kanaas. Namni tokko gaa yoonii fi nama bareedaa takka wajjin yeroo hunda haasawaa oolee akkasuma nama bareedaa takka yoo dhiyaachaa oolee akkuma nama saniif bareedaa jaan. Yoo nama hama dhiyaattis akkuma nama saniitti hammaatta jaan. Okay, ati yoo waan kana mee akkamiin ilaalta? Dhugaadha moo dubbiin tun? Dubbiin tun dhugaadha. An akka mataa kiyyaatti amma saayiban gariidhaa jira. Jala osoo hin ta'inu saayiban garii jira makanii wajji deemu yeroo naaf isaa wala garree waa hunda laayimu saayiba garii jira kagartee naaf inni gise wal dhiyaannu wanni hamtuun hundi irraa raaftu tanaafuu wanni isin jiru nama takka gise arkitan namni kun nama siif gaarii atuu ni beekta namni kun naaf gaariidha yoo agarte qabadhu jabeeffadhu garuu namni kun hararraa kasi balleessu jiru taanaan ofirraa dhiisi. Okay, shamara takka oggaa jalqaba galtee eessa si laallattanu? Takka goma namni waliin beenu gama duubaa kana laala. Halama faadha shamarran bakka kana keessa laalu bakka sadii laalan. Gama duubaa akkuma waliin beenu waliin gahee jirre. Lammaffaa afaan kana keessa laala. Sadaffaa hotteesii tana jala laala sii galee. Hotteesiitu yoo kana shafoo taate naafisii waliin beenu. Okay, dubartii waa afuriif laalamti jaanii ati jaalalleetii taamma jaalatte tana waa afuran tana keessa maali sii jaalatte? Awwaatu nu bar tana yoonii jiyammaan tana nan gochoo nuural ayni ka jannata keessa baatee dhufte yoonii jiran gochoo. Miila sii ilaaleetiin oo lubbuu akkan nyaadhu naan jette sii galee. Wallahi bareedina isiidhaanis ni ajaa'ibda akkasuma hagaan itti ni aadee keessa haalaa malee ni qabdu. Hayyee takkaa manaa mafaadhaan oo gartee ni beektaa? Mana lukuu ismu gubbaan bulaagan gara bisan wallahi kana magalgala waan bidalagaa biraatuun qaba yoo isin ta'in ganama sumo ganama galgala ganama namni ni rafa laal gacaan namni gadaate nama karafee mana moo garteemi arraba deemaatiin isii bana. Zaahiraan illee manaamnaa jechuudha. Namni deemuun digaa ni beektaa akka sirbi tokko jirutti gaa gaara kana gubbaa migiraa doddaa taa'ee gaaddisni mukaa hundi sumana fakkaataa jee. An isfaaltii isiin fakkaachuu eegalati. Ati mukni deemu kun illee akkasii fakkaachuu eegaleeti. Guyyaa meeqa? Waan hedduu bareedaati. Takkaa nyaata hoo dhabdee maatii faadhaan isiidhaaf wallaltee ni beektaa. Hoo gaafa takkaan disnii kan naqeessii jee. Wallahi. Aaree jechuudha. Aaree isin keessa qabaan isin mana kana jirtutti jirtee jaadarra jirtu. Mariisa wallahi. Ayi akka malee ji. Akka malee. Okay, mudannoon aga ammaa jaalala keessa qabdamee ni jira. Mudannoon jaalala keessatti qabu.
Ini jire. Ayi. Mungkin nanti terjala kayak juga kabar asal tain. Kalau mau agartee TikTok ran kesha kantian kamu teratur kina bukan nanti jira kagartean akak ya telane. Lekat jalan sana. Jalan lihat ya tenatu dulu nama tu baka akawanin dalam Arabi tanah jara jana dia musyid ya Arabi je dekar nana radi soalan semale tak kata berat ni jara junu juru Arabi. Okay. Waan hedduu bareedaati guys gaa akka haga ammaan tana jireenya hariiroo jaalalaa haga waliin eegaltanii wajjin deemu jirtan kana keessatti akka walitti aartanii ni beekani. Wali aarani beene. Walitti aartan eenyu araarfata yeroo walitti aartan kana? Yeroo isin garteen aarse isin aarfata gisa kaani sana. Mee ati sirboota ittiin itti araarsitu fa'aa ni beekta? Ayi. Sirba sagaarama beeku beeka. Mustafa Rawi. Wajjin nyaannadhu neemesa yaadadhu guuta gollee taatu qonna laalladhu wallubuun si feete natti maddu jiruun sin abdaadha mena abdadhu sinjaalle hizaaba malee sinjaalle hizaaba malee guuta gollee taatu si arku malee si dhabee jiraadhu jiru kamalee. Kana jechuun araarsa. Ayyee sirba kanaan araarsitaa jechuudha. Ayyee yeroo nagee jaalalaa keessa jirta yeroo rahaa teessan furasi jirtanitti haati afeertume. Yeroo gammachuu. Yeroo gammachuu keessatti. Awo beekta aniin kun sammuu tana barandara ta'e. Sirba amma sirba nuun dhageeffadhuun baay'inaan. Ayyee nashida dhageeffadha. Nashida baay'een dhageeffadha. Okay nashidaan isii afeertoo gaame. Nashida siina beeku sheekaa taatee. Ayyee gaa egaa sheekan ta'in nashidaan afeertoo sirbisunoo gaame nuujee hinga. Isin an baay'inaan sirba isii hin qabu bakka alaa kulli alatti. Hin qabdu sirba qabu. Ayyee sirbi isiin takkaas afeertee ni jira. Inni afeerte. Baakam joofaa dame. Wajjin nyaannee dhuyne wal dhabu samaal jaa sirbi sana beeku boon alaa kulli al. Sirba kana warra beekun beekta Muniir Shaafii alaa kulli al. Wajjin nyaannee dhuyne hamtu waliin feenu sirba kana. Sirba kana ta'uu Muniir Shaafii jaamee. Okay jecha bareedaa takka keetti isiin qalbii tana si gootanii qabdaame. Jecha jaalalaa. Jecha isiin naan jettanii. Keessin siin jettee ittiin onnee tana si fudhadhu. An waan biraatii miti keessin naan jette. Maammee naan jechuu sun ta'in maammiyyee jennaan garaan hin batalak. Jechoota jaalalaa maam hajuu amma fakkeenyaaf maqaan kee maam meedhaninu maam faayoo siin jettee hangam takkaa siin jetteen beektu? Awoo bee tana keessatti waan maama jecha jaalala maama hajaamu tokko fa'aa jira. Ni jaama naan jaama jecha sanii bitaan alaa kulli haal jechii gartee ni gammachiisu maa dirqina dhiibbiseet. Iyyee jennaan waan garaan baxalaq isiin jeeba namta dubbiin. Kanumaan ogguun si cabsachaa olti jechuudha. Akkana jennaan hundaafii yaada. Okay haa ta'u kam isiin jettame? An kan isiin jeemu koolama isiin hotteetii yemmuu dhiitii wallahi jenneen hin jiru wallahi. Sheeraa fi wanta qiyya jechuudha. Xiqqaatu naa. Okay. Akana. Kennaa addaati ishee kan itti hojii jira ammaan dura. Kannaan asii dura kanneef ni jira. Ammallee yoo gartee kan dabartu taate. Kun ammallee qopheessee ni jira. Kannaa saniin kannaaf. Asii durallee kanneef ni jira. Ati kannaa bareedduu waan namni wal jaalatu waliif kan kanneef ni jira jettee nama. Okay. Akkasii daawwattoota keenya kallattumaan karaa dawwaluuf itti deemna. Ni dabartii fi ni qoftii ammoo waliin laalla jaalalleen isaatiis. Hello. Oye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakam nagia. Soyana. Fay alhamdulillah. Alhamdulillah. Akin desa nanjang kormata jalaran sila wali jira. Nama takkasin jaaladhaa inni huban isiin tuwaan hunda kiyyaa nama juuta kos qaamaan na biratti erkama. Gama keetinati namni jaallatu ni jira. Ati gama keetin namni jaallatu ni jira. Okay. Ni jira ayi maqaan isaa ni jira ta magaalaa kamiti. Maqaan isaa Maahiri. Surata magaalaa Daamaat. Okay. Nama takka gaa kana biratti argamu kun isaa miti nama biraati.
Ini beku nama berang. Beto. Beto. Beku mali lah beku. Okay, ayo ini saya senembra jalan dah food bisnis ni. hello male hakano akan nagote bar sijetin garte mti baran breda itigale bar khanin garte haran lagi anjira juro ana mameda Ingat. mameda Mana man? mamme ana walalte Mai mami nanti si om tarikh jalan lagi. ana fetimo wani aso jurusan hindi sambaka wanta chura baka apno gote Kan ni akan saya ganti jo dia kewale wing akan nyaman jalan buka Mumbai tu aja. ati koi bar sijetin bar greda rasi gale bar na sada bagian najira bar sina na bag de Mana ada suket cerita dari Facebook ke Facebook bela kan nyaman jalan buka city ni ture tunggu pantai Mumbai Mumbai. abshira yeda to matute Apa ini tu saya wani saya bekerja di rumah di nama lain ni cerita. abshira yeda لأن شو أنت تناشون Mari kita bang. Arketu welcome tanam tarago. Aizo fotuga ati hahi. Gatai. Oi. Ati nama buga da ponsera ne gamu. Yau wa mana mu da kaka sim da ta kuma mandura namote dura garu jirtu. وانا كنا خنا نموت هدو كانت قلبين ابو زرت خنا اتيغا ارندنتي غورس اساني فو غورسولا اكتا نمني كانت هي رتي ججباتي رتي اوسو غورس نو خنو قبد ملي خنا فنغنا جتي قلبي وند تون قبد اسمان دام سورا كانت يجروفي ورجا على خيس جروف مي مال دام تمي ستين نغامي ميرا خيساويغا dam sang ka wanda sta kan ka mo ndi watna gala ke shawla دام سنكبو to we dam shawla ماليش غا dubo chundo sabina matana ko jir متى ما تسلوك بسري سايبا سينيتشو جردو هنمچه miti gawana ولتي متلي تدري دي سنجاره منظر akana walin galle wallahi sin jarne nanjate sinjara da to aka bolumati sinjara sinjate mu jalle lugati sinjara da sinjate no laki an duran harari dan galani beta katillen beteti onega no fasita na baita kanjira ati tiktok e sandra wal barre wajja asone nanjate kana na thate jirta le na thate jirta walin janne wasona argal juru baka akagarte jalti tenja fuldurati demtof direla tigalu kabdana jate baka asni beta non takas nanjiru isi chain direla tan tigalen wallahi gainno wane duta kana ma dagyamu umara konga bu sitin daga min baka huma